Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa matarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanota waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni mootummaa wal waraanaa jiranitti uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu jiraattonni himani. Itoophiyaan sarbamiinsa mirga namummaatiin yeroo himatamtutti miseensa mana marii mirgoota namummaa United Nation ta'uudhaan filatamte. Pirezidaantiin Masrii gaggeessitoota Eertiraa fi akkasumas Somaaliyaa waliin marii gamsadeenii gaggeessuudhaaf Asmaraa galanii jiru. Mootummaan Ingilizii gargaarsa miliyoona 22.9 Itoophiyaadhaaf akka taasiftu beeksifte. Oduu isin dhageessuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanota waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni mootummaa wal waraanaa jiranitti uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu jiraattonni himani. Godina Wallaggaa lixaa aanaalee Beegii fi akkasuma Qondaalaa akkasuma godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Walal keessatti guyyoota 4 darban jidduutti namoonni nagaa 6 ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanota waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni mootummaa wal waraanaa jiranitti uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Godina Wallaggaa lixaa aanaalee Beegii fi Qondaalaa akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Walalaa keessatti guyyoota 4 darban gidduutti namoonni nagaa 6 ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Godina Salaalee aanaa Dharraatti immoo kaleessa waraana mootummaa lamaan gidduutti taasifamaa tureen namoonni nagaa 13 humnoota mootummaatiin qeesaan irraa qabamanii fudhatamanii deemuu jiraattonni himanii jiru. Humnoonni mootummaa namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan ittiin jechuudhaan maqaa itti moggaasuudhaan ajjeesuu, hidhuu fi sarbamiinsi mirgaa adda addaa irratti raawwatamaa jiraachuun jiraattonni godinicha kanneenii himanii jiru. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaatti torbaanuma kana keessa qonnaan bulaa tokko yakka tokko malee ajjeesuu jiraattonni himanii jiru. Namoonni nagaa yakka malee humnoota mootummaatiin manuma isaaniitii fudhatamanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuudhaan maqaa itti moggaasanii ajjeesaa jiru jedhamee jira. Aanaa Beegitti hojjetaa safartuu lafaa kan ta'e Jibriil Baalchaa'u kan jedhamu humnoota mootummaatiin halkan sa'aatii 8tti mana isaatti fudhatame qabanii deemanii ajjeesanii gatan jedhamee jira. Namni kun kaabineetaata jedhaniin gara aanaatti ol guddifnaan waan ogummaa kootii waliin qabannee fi waan nan ilaallanne hojjechuun hin danda'u jechuun didee turuu isaa kan yaadachiisan halkan mana isaatii fuudhanii ajjeesanii deeman jedhu. Humnoonni mootummaa kun hin deebisna jedhanii maatii isaa biraa fuudhanii gadiin baanii ajjeesan jechuun himanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Walalaa ganda Laaloo Galataatti ijoollee namaa 3 waraana bilisummaa Oromoo bookaraa itti agarsiistan jechuudhaan itti seenanii ajjeesanii biraa deeman jechuun himanii jiru. Ijoolleen kun barattoota kutaa 7 fi 8 ta'uu kan ibsan namoota dhimma daangaa lafaa irrattis wal dhabuudhaan mana murtiitti wal himataa turanii jiranitti maqaa sobaa itti moggaasanii humnoota mootummaatiin kanaan ittiin waamanii ajjeesaa jiran jechuun himanii jiru. Namoonni nagaa yakka malee bakkuma hojii isaatiin ajjeefamaa jira jechuun jiraattonni himanii jiru. Sababa sodaa nageenyaatiin barataan mana barnootaa addaan dhaabuu fi akkasuma qonnaan bulaan hojii isaa hojjetachuu akka hin dandeenyes dubbataa jiru. Humnoota mootummaa naannicha keessatti buufatanii akka hin jirre kan himan darbanii seenuudhaan namoota nagaa ajjeesuun deebi'aa jiru jechuun himanii jiru. Godina Salaalee aanaa Dharraa ganda Darrabbaa iddoo addaa Waayyuu jedhamutti immoo guyyaa kaleessaa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansa taasifamee turuun maddeen himanii jiru. Kanuma hordofuudhaan namoota nagaa 13 ta'an humnoota mootummaatiin waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun qabamanii fuudhanii deemanii jirus jedhanii jiru. Namoonni qabaman kunniin naannichaatti wal ijaaranii humnoota fiinxaleeyyii faannoo
ummata irraa ittisaa warra jiran jechuun himanii jiru. Meeshaan isaan hidhatanii jiran seera qabeessaan galmaa'ee kan jiru ta'uu kan himan namoonni kunneen akkasitti qabamuun hidhamuu isaanii humnoota fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa kanaaf daandii saaquudhaa fi deeggaruudha jechuun himanii jiru. Aanaa dharraa dabalatee aanota hedduu keessatti tajaajilli qunnamtii telekoomii baduu haala ummatichi keessa jiru guutumaan guututti beekuun yaaddessaa ta'uu maddeen himanii jiru. Itoophiyaan sarbamiinsa mirga namummaatiin yeroo himatamtutti miseensa mana marii mirgoota namummaa United Nation ta'uudhaan filatamte. Itoophiyaan miseensa mana marii kana taate kan filatamte yeroo dhaabbanni mirga namummaa Human Rights Watchin biyyattii yakka dhiittaa mirga namummaa suukaneessaadhaan yakkaa jiruttidha. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan si'a sadaffaaf miseensa mana maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uudhaan filatamte. Itoophiyaan miseensa mana marii kanaa kan taate kan filatamte battala Human Rights Watchin biyyattiin yakka dhiittaa mirga namummaa suukaneessaa yakkaa jiruttidha. Filannoon kun kan gaggeeffame yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 79ffaa tibbana Niiwuorkitti gaggeeffame irrattidha. Itoophiyaan kanaan dura bara 2013 hanga 2015 fi 2016 hanga 2018 tajaajilte turte. Carraan miseensummaa kun Itoophiyaan biyyoota taate sarbamiinsa mirga namummaa addunyaa irratti murtee kennuun keessaa tokko akka taatu isee taasisa. Carraan miseensummaa kun Itoophiyaan biyyoota taate sarbamiinsa mirga namummaa addunyaa irratti murtee kennan keessaa tokko akka taatu isee taasisa. Yeroo miseensummaan darbanitti Itoophiyaan marii mirga namummaa idil addunyaa jabeessuu fi dhimmoota nageenyaa tasgabbii fi misoomaa itti fufsiisuu irratti hirmaachuun miseensa dhimma alaa Itoophiyaa ibsee jira. Yeroo miseensummaan darbamanitti Itoophiyaan marii mirga namummaa idil addunyaa jabeessuu fi dhimmoota nageenyaa tasgabbii fi misoomaa itti fufsiisuu irratti hirmaachuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsee jira. Haa ta'u malee Itoophiyaan miseensummaadhaaf kan filatamte battala Human Rights Watchin biyyattii dhiittaa mirga namummaatiin yakkaa jiru irrattidha. Human Rights Watchin ibsa caamsaa bara kana keessa baaseen humnoonni mootummaa dhiittaa mirga namummaa suukaneessaa keessumaayyuu naannolee waraanan hubamanitti raawwachuu itti fufsiisu jedhee jira. Waraanni humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti itti fufee jiraachuun ibsichi eeree jira. Lola kanaan lubbuun namoota 200 ol ta'anii darbuun miidhaan saalaa korneyaa fi qabeenya hawaasaa manca'uu Human Rights Watchin ibsee jira. Hagayya 2023 keessa yakki waraanaa kan akka ajjeechaa jumlaa fi haleellaa buufataalee fayyaa irratti raawwatamu gabaasni Human Rights Watch ibsanii jiru. Kana malees hidhaan jumlaa fi ajaja mana murtii malee hidhaan yeroo dheeraa naannichatti raawwatamu eeramee jira. Pirezidaantiin Masrii gaggeessitoota Eertiraa fi akkasumas Somaaliyaa waliin marii gamsadeenii gaggeessuudhaaf Asmaraa galanii jiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi akkasuma pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud waliin marii gamsadeenii gaggeessuudhaaf har'a ganama Asmaraa galuun isaa gabaafamee jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin Masrii gaggeessitoota Eertiraa fi Somaaliyaa waliin marii gamsadeenii gaggeessuudhaaf Asmaraa galanii jiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud waliin marii gamsadeenii gaggeessuudhaaf har'a ganama Asmaraa galuun gabaafamee jira. Pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisii fi jilli isaanii kan ministeera nageenya biyyaalessaa hoogganaa kaabinee pirezidaantii fi ministeera dhimma alaa biyyattii of keessatti qabate buufata xiyyaara idila addunyaa Asmaraa wayita ga'an pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiin simatamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud kaleessa onkoloolessa 9 bara 2024 daawwannaa hojiif guyyoota 3dhaaf Asmaraa galuu pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii waliin dhimma birmaddummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa irratti mari'atanii jiru. Pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisiin gama isaaniitiin daawwannaa gara Asmaraa taasisaniin pirezidaantii Eertiraa waliin haala walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuu danda'uu fi dhimmoota waloo biroo irratti kan mari'atan ta'uusaa ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yaamalaa Gabra Masqal fuula Tiwutara isaanii irratti ibsanii jiru. Kana malees gaggeessitoonni Masrii, Somaaliyaa fi Eertiraa haala hariiroo biyyoota sadanii gidduu jiru cimsuu danda'uu fi dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii gaafa Afrikaa irratti akka mari'atan ibsamee
jira. Mariin kun kan gaggeeffame waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduu jalqaba bara 2024 mallatteeffame hordofee gaafa Afrikaatti muddamni yeroo dabalaa dhufeettidha. Dhuma baatii hagayyaa darbeetti xiyyaaronni waraanaa Masrii 132 meeshaa waraanaa gurguddaa fe'anii Muqaadishoo gahuu isaanii hordofee muddamni kun dabalaa dhufee jira. Si'a lammataa fi doonii fe'umsaa waraana Masrii fulbaana 22 bara 2024 meeshaalee waraanaa gurguddoo fi misaa'ila farra xiyyaara waraanaa fe'ee buufata doonii Muqaadishoo gahee jira. Adeemsi meeshaalee waraanaa fi loltoota gara Muqaadishoo geessuu kun qaama adeemsa humnoota Masrii 10,000 ta'an Somaaliyaatti bobbaasuudhaaf karoorfame keessaa tokko ta'uu isaa ibsamee jira. Mootummaan Ingilizii gargaarsa miliyoona 22.9 Itoophiyaadhaaf akka taasiftu beeksifte. Mootummaan Ingilizii gargaarsa paawundii miliyoona 22.9 dhimma tika nageenyaa fi misooma dinagdee itti fufsiisuudhaaf oolu Itoophiyaadhaaf akka kennu beeksisee jira. Dabalataa gabaasa kana kittaanutti isiniif dhiyeessa. Mootummaan Ingilizii gargaarsa miliyoona 22.9 Itoophiyaadhaaf akka taasisu beeksise. Mootummaan Ingilizii gargaarsa paawundii miliyoona 22.9 dhimma tika nageenyaa fi misooma dinagdee itti fufsiisuudhaaf oolu Itoophiyaadhaaf akka kennu beeksisee jira. Gargaarsa taasifame keessatti paawundii miliyoona 16 dhimma tika nageenyaaf kan oolu ta'uusaa ministeerri dhimma alaa Afrikaa Ingilizii Anilees Dodoonos guyyaa irraa beeksise. Maallaqni kun loltoota naannolee waraanaan hubamanii keessatti argaman deebisanii ijaaruudhaaf kan oolu ta'us eeramee jira. Odumaa wal fakkaatuun misooma uffataa fi wayaatiif oolu gargaarsa paawundii miliyoona 6.9 ta'u gargaarsa akka taasisu ifoomsee jira. Anilees Dodoonos yeroo dhiyootti gara Itoophiyaa imaluudhaan warshaalee oomisha wayaa fi uffataa irratti bobba'an kan daawwatu ta'us eeramee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessisuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.